karaa salphaadhaan akkatti galfattan isin hubachiifna. Nu hordofa, nu faana tura. Gaafittii harkaa jirtanii gaafittiin akkana fakkaatti. Yoo isinii galuu diti gaafittuma qabattan tan akkam gootan gaafittuma qabattan tana fudhattanii no. amma isinii galan na fakkaata gaafii feete taphaatti na gaafachuu dandeessi. Taphaatti boo nagaatti. Ja xaa raarrisuu shanii walqixa ja akkana jechuun jahaxaa walqixa ja itti ida'uu shanii jahaxaa walqixa kudha takka irra jala jahaati jahaan daamte jahaan daamte xaan keenya walqixa kudha takka irra jala jahaati. Karaa simpiliidha jechuudha. Waan isin dhibee nu gaafadhaa. Taanis dhuftanii dhuydan mootummaan isin dhibu takka hin jirtu. Dhugaa laal dhuftan eegattanii irra dhuydan. Wannichi keessatti hafe yoo jiraates gizee irra dhuydi hundi sirrooyte dhageessanii isiniif galaame waan isin dhibu nu gaafadhaa. Akkuma jarri keenya kun nu gaafachaa jiru isinis nu gaafadhaa. Waan barbaaddan ni argattan. Garuu hadiraa gaafii isin dhibde barreeffadhaatii haala barreeffattaniin laal gatti qabdaa nyaaddaa taanis dhugaa.